أيه مدامي برد لدو ودامنا مدامي فوتة غير بيروت ديبست أيه مدامي إنجزة ديبستو بيا كانت بري يروج الكبا كوما شاني في دبلا ما فشنتما بيرو داف كبا أيه يرو ديبستو anga isin herrega godani fakkeenya fi jaha dalayde ji'a torba dalayde hisaba irramura mutu jira hisaba isisan keessa birri kuma sadii fi homatu deebi'aa fi hisaba godani namittidha. Birri san istirjaa barreeffattee istirjaan sun guyyaa 10 keessatti deebi'aaf. Amma isii hin fuune ammallee already yoo fakkeenyaaf amma isin deemte yeroo deebite bakka biroo yoo isin deemte mallaqa san bakka kafila sponsor addisii kana ka kafale bakka san wal jala jijjiiran jecha akka seera dalagaa kennaatitti. Amma yeroo isin deebitu kana jaartiin tiyya deettee ciisaa jirti yaani waggaa 2 har'aatti natti fakkaata wanti kun. Turtee yoo daa'imni si bira. Turte barna mar akale saati miti bar isin nabara turteedha turteerti gizee sana laal biiroo sheeritii nama wajji qaba yeroo isin dhuftu sanitti jecha amma ishii duraan hojii walitti dhuftanii duraan hojii walitti dhuftan anillee mucayyoo tana biyyatti beekan waggaa 1 eega biyyaa bahe amma gizee isiin abbaa kiyya akaakayyuu abbeerota abbaa jiratti mutana mucayyoon ilmaan adeeraniiti abbaan isiitii maaliif ay guddoo naa taatiyuu jechuudha. Isi amma yejuudha amma rahimummaa fi doktorii wajji qabdu kana wajji paaspoortiin si harka jira wanni ati akka nama aangoo qabu tokkotti rahmata gootuuf jira namicho waan ati wajji qabda waan biraa dhiisirura. Ana asli ki yeela kun ijoolleen asala jiran paaspoortii isiillee kennee fi zaara bakka rabbiin si dande amma birrii hagana na nyaatan ka jettu kana wallahi an daa'ima qaba. Yoo kisaaraa kiyyaan ala yoo filsiin isii takkittiin seentee jiraatte rabbiin edena kana ana nan bulchin filsiin doolcheen birriin isii yoo na tartee jirti anamma dhageeffad itti maa jechaadha amma osoo dhaabanattu viidiyoo si afoo taa'eetiin itti hima waan ta'e hunda jechuu dalagaa hin deemti baatii 3 4 deebi yaani dalagaan kiyya birrii isii istirjaa deebisu ji'a 6 ji'a 7 birrii isii istirjaa deebisu birri isi deebisu ji'a 5 deemti ji'a 3 deebiti birriin isi istirjaa deebi'u kuni kana keessatti isin ji'a 5 ji'a 4 ji'a 5 dalayde akka oko biiroo warri na beekan ijoolleen imaaraatii keessa jiran jecha yoo dhugaas ta'e sobat ijoolleen hangalchillee azala jiran ol bayanii yoo ani nama hamaa ta'eef yoo ani birri ijoollee nyaadhee jiraadhe narra taa dubbatan ani laal amma istirjaa amma jaartiin tiyya jette ali jaartii tana jechuun isitu akkana na godhaa jira. Malu marabbo maketi jadi ani birri isi bakka ani dalaga mayu ingal tu jette agar asken sakira hoy qabdi asan jani nam sun asani san bilbil sana kenete demi rabbi jadi demi passport isi ala gabbamne passport isi kenne bi demi gara barbad bakka barbad demi jede sara itazara daga utti jira daga amma timira ke sabai fir argadde jette mira ke sangaleni Ujoolleen Dubai dhugaa dubbachuuf yoo ta'e na dhagaa jirta bani viidiyoo qotta. An dhagaa utti jira. Amma asli na fixachiisi koy ana ittiin. Amma kana xumuran waan waan xumuratini. Daara dhagai. An jechuun ujoolleen Dubai isin warra xannaati warra dhugichaa caala na jaalatti dhugaa rabbi jechuun. Isi warra isin irraa dhaladhe caalaa na jaalattu ijoolleen Dubai kama dhugaatitti maali waggaa 21 quba isin hin qabu nan beeytanii isin hin beeku inuu nan beekanii baran kanaafi amma jechuu amma an dhuguma sitti malaal ati foon kiyya taateef ijoollee Dubai tagizee an rakkadhu na wajjin rakkattu tagizee an gammadu na wajjin gammaddu tagizee an gaddu na wajjin gadditu dabun barbada wallahi oromo adunya gara jiru kaisa hago ijoollee Dubai namni na jaalatu jiru maa isin uragaadha dhuguma rabbi sitti manzaaratin amma mucaan paaspoortii illee sii kenna birrii mootu akkaataa inni jedhu kanaan wal dhabdammoo ati birrii dalagattu hunda akkuma nama midhaan gizee kan warri kenna naqee gootaratti naquusa waan isa bira kaattu seetamoo waan inni jedhu kun akkamii
birrii dhugumaan ka dhugaa meeqa biraa qabda paaspoortiin kee amma siif fidee dhufa bakka birrii tana xiqqoo keessatti ilaali dalagaaf namni illee waa wannoo godhaa ishee dubbadhu. Ani dhugaa rabbii dubbachuu yoo taate dhibba jaha harkumatti nummaan narraa fuudhe 1,100 harkumatti achi lakkaa'ee isumatti kennu. Maal narraa fuudhe kun hattuyyuu nama guddaa jaartii qaba jedhe. Ani ijoollee beeksisa ergacheedha. Ani madamiitti yaallee baay'ee tokko walii galeen madamiitti nama gaarii beektee sarraatanyaa lamaan danda'u. Sarraatanyaa lamaan danda'u bakka ani hin barbaadu isin jettee tumaan bira iyyuu nan deebifne isumatti na fidde nummaa naa fiddu jedheeni isaan bira na fidde. Yoo ani isa bira dhaqu birrii 1,000 waan harkaa qabdu 2,000 harkaa qabdu 500 namni neetii isaa biratti 500 naa kennite namitti isa waan ammati neetiitti mana olta malee waan isin keessirtuun beekta inni amma akkan isii goote jedha malee biiroo keessatti boorsaa isin fannifadhee deemuun akka cirkeen irraa waggaa alama addunyaa keessatti gadi wallahi mimmaan biiroo san keessatti mimmaan na boochifte galee akkana warri Dubaay akkanuma nama godhaa hin kolfini dhageeffadhu waa isin si himattu wallahi billa alii kanan beeka garuu dhageeffadhu kolfini jira asli dhagay biiroo keessatti boorsaa diqqoolee haara waqaankee ani bitadhee deemuun baasaboora keessaa qaba birrii keessaa qaba akkatti gadi diida birrii harkaa qabdi amma tan irraa fuudhi jetteen birrii sanan gallaan sheeytichi waillee bira dhaabata odoo sheeyni sun akkatti bira jiru birrii 1,100 itti kenninaan hin qabdatanaa iyyuu miti fidinaan jedhe innummaan kuni lammallee sama bira jira si harka jirti birriin fidinaan jedhe birrii 200 ijoolleen tiyya biyyaa rakkinna qabanii birriin nasaami kanan erguu fi beeksisa kiyya akkaawuntiin atti ergatan birrii 200 irraa hambisee birrii 1,100 itti kenne birrii 200 guma birrii 200 sobaaf kan adda barban video ija keessa na laalaa ija ke maa birrii 200 video ban sila mimmaan na akkamitti beekaa yoo sabaa jiraat eeywa wallahi sabuani wallahi nama sabu miti nama kanamallee barbaadu miti ana qatiyyallee kana san kaffin dunyaa kana kana kaayyu ana ma barbaadu miti nadagay oy sagaleen kiyya dhagamu in dhagayama dhagayaa jirta waasitti birri jettee nama waliin dhabii nama caala dhageeffa nama caala shi kanaafi yoo dura nama qabdu jedhanii si miidhanillee amma itti seenamuuf amma dhageeffadhu paaspoortii yoo si kennanillee qoyka paaspoortii yoo si kennan birrii dalagatte argatte ijoollee teellee mootu wannoo akkaawuntaansitti ergansan yoo natti ergite tamarura tikkeetti sirraa akka foloodu anuu si ergaaf baasiitti aantu achi aantu dalagatte ergitaaf rakkoo miti ijoollee sadii qabate birriin ati biraa qabdu ka dallaalaa ka inni jedhu kana moo ka biraa bira kaayat Zara asli birrii waan dhabbinni naan ergu gafannutti deebi Zara na dhageeffadhu agartaanu nagaa jira ati nama guddaa agasi kabaju sin beekti ani nama guddaa naan hin jedhin ani guyyaa mana kee dhufati dullatti jaartii naan jettanii saree na goosan malee Zara na ijoollee qabda Zaaricha mira keessa baay'ee kan lole ijoollee qabda wallahi ani dhageeffadhu an birrii fi miti ani si'ii miti jecha nin beekti mana kana keessa eenyu walla beekti har'a gaddalle gisee poolisiin dhuftullee ala kana keessa deemtee waan ati haasayaa turte wanni ati amma haasayaa jirtu kun naan jedhee nadhiitti mana naan hin jenne sitti baata jettee qulfii makiinatti yoo na darbattisan amma jaartii akkanaan jettu ani yoo gisee qulfii makiinatti na darbattisani maaliif akkana hin jenne Zaaricha mira keessa baay'ee kan waan hunda naasayanii bar amma nu jaarsummaa haasayaa jirra uummanni mira keessa si galchee tiriin najalaan rakkisuu barbaada dhagay Zara na nama kana beektan nama kana amma ana dhageeffadhu amma mee ila ummanni ana itti maali ali ana itti bawa ummanni amma as jalatti isa arrabsee simiira keessa si galchee waan badaan sirraa baasee obboleettii asli akkatti dallaalli ajjeese akkatti makiinan akkana gore jedhee reeffakee olii qabboosotuu barbaada miira keessaa bahi hin lolini ammatti ati waan feetu qofa natti himadhu mucalleen kana atis tana wama rakkoon hin jiru mallaqa illee
كم أما مدوكار بوشو يوتا يعني بار أصلي زارا غافا بري كوما بجاس رافودة زارا بكبر بعد دم أنا بري كيا بري هايتك يا كنا سر جرا وياك يا ما سيغافا تسينجره غدا استوديو ماما نورافو سباسه पासपोर्ट के हरकत सीखने दे मिसिंजरे माली फिन दे में बिर्री की यगुया कियामा सिगावता दे मिगावा सिंजरे गावा जोले ना बिल्किफ्ते अनि कुफे एगा सीयू फूडे मना सिदे बिसे अनि पासपोर्ट के ले वान हुम गावा सन सीखने गावा सन माली फिन दे में baasaaboora naa kennitee deemi yoo naan jette baasaaboora odoonatti kennin na baatte gaafa sanillee baasaaboora na dhoorgate jedhee ijoolleen sitti dawwalanii dhuftee baasaaboora naa fiddee dhufte. Abiibti rabbii gadi inkijimin ijoollee dura paaspoora harkaa qabdaan nama takkan nani malle eegasi kunoo ijoolleen hin jiran nama jiru waan zaara waan hin taane naasayin namni lafarra ijoolleen dhageeffat ijoolleen gaafa san as jirtu wallaahi rabbiin musiibaan taane si buusaa inkijibin. أسمع पासपोर्ट के जलका बसी करना अनि पासपोर्ट के जलका बसी करने देमी बिर्री की यामो लगे पर बिर्री की यगुया कियामा वल्लाही फुंदुरे रब्बी तिसरा फुरटा अनि सिर्रा हिम फयदम ने सिर्रती खसारा की यामो गुया कियामा सिगाफदा अति हारतिया अन ओसो इजोले बिरा बेते वर्र indalaga duka jedhemo birri istirja biro kashi ani nama seeran dalagu ani dallala miti birri kashi wan biro debu ijolle debisani cancellation passport fi fudatani gara barbadan deman nama takka wallabe nama takka imarati kana gesa namni takka nani mat garu jecha hado mafsi kabajan an sikabaje sun wanna hunda tae hadda debite jechun Adi dunia anis beri kenyar, atis beri kenyar. Ini masih kabar joli. Nata Zara, nata saja ada kefat pasport ke sikenne, wan hunta sikenne, ankisara ki yarab berat terkade, kasara ki yomara kong kamu ani guja kama sikapa tajide, pasport ke sikenne alat pi sibas, ega alat sibase, kuno akan jette ijolle na dawati, ijolle gaf san dawala ni lewjratan, kuno azala wajratan, ergata oli sinaga tu dubbatan uraga jurjetu. Achi debite fude ijoollee sawajjin komisiin jedh hin deemu. Ijoollee mana si deebite. Eega mana si deebite. Mana deebitee minarraa dhagayka. Asli mee mungkin isin akkanuma isin nama jalaa dhabe. Isin leen jedhini alii kiyya nama guddaadha. Isin leen jedhini innuu firummaaf akka maatiitti si dubbisaa jira. Asli illee kabaji. Ali meeqooy erga paaspoora kennitee fi deemte akkamitti irraa fuute lamuu paaspoora isii akkamitti irraa fuute. Amma wanti si gaafatan paaspoortii sanii. Torbe matana keessa baasaboora wanni inni natti darbaa gaafa sangaye wallaahi lubbuutii yabbaya malee mana kiyyatti hin galtu naan jedhe maalirraa galuun kuni kaabeeyta qaraamaa ji'a sadii qabdi birrii ji'a sadii ittiin kennin jettee namittiin isaa namicha na fudhate isiin jennaan ani kana ji'a sadii mana kee taa'e ji'a sadii hojjedheetiin yoo qaraamaa jettan kafalee jedhe ani akkam akka ta'u haadha beetasabaati jedhe wallaahi lubbuutii yabbaya malee jedhe makiinaa keessatti lakka tokkuufa ila lubbuutii yabbaya malee shaantaa gadaa darbanii mana kiyyatti hin galtu naan jedhe eegan galtu naan jedhe isilleen immoo hin galtu mana kiyyatti jetteen micayyoon mana jirtu daa darbitu shaantaa gadi jette eega deemteetiin hin dalaydee ji'a sadii birrii kafaluu didde isiin jennaan shaantaa kii fudhadhee gadi ba'e baasaboora natti kennuu dide odoo an ala dhaabadhu ala san dhaabadhee booyu achitti namni karaa deemu natti dhufan maal taati jennaan akkatti baasaboora na dhoorgatee na dhaabaa jiranii halkanii narraa ba'i jedhanii jedhe halkanii amma achumatti jarri kun lakkoofsisaa hin qaba ijoollerraa fudhadhee lakkoofsisaanituu qabu ani ijoollee mana keessa jirturraa fudhadhee irratti dawwale itti dawwallaan dhufuu dide narraa kaasuu dide sagalee ergaaf sagalee imimmaanii ergaaf namaa sare naan jechuu dide narraa fuudhanii lakkoofsisaatiin itti bilbilanii ijoollee wayisitti kennachuu barbaade nama shanii ati biiroo keessa hojjattii mihaati mana keetii jedhanii san seeyaa mana bahee dhufe sabasan
أرجع دقة بس أنا باسبور رانا فودا من المتنزل جرا زارا أنك جبت سبحان الله أنا كان أنا قوي كان مجنون أما كان دبي كان إيشي أصلي أما أتلي وأنت تركتنو